Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo dhaloota ga'umsuu dhaadannoo godhatee akka lakkoofsa warraa Awurooppaatti hanga bara 2027tti yuunivarsiitii sadarkaa Afrikaatti beekamuu fi yuunivarsiitiiwwan biyyattii olaanoo 10 keessaa tokko ta'uuf mul'ata qabatee ogeessotaa fi qorattoota ga'umsa qaban dorgomaa ta'anii fi waa uumuu danda'an horachuu adeemsa baruu fi barsiisuu gochaan deeggarameen barumsa qulqullina qabu kennuu akkasumas hojiilee qorannoo fi qo'annoo teekinooloojii ceesisuu hojjechuun misooma biyyattii gama hundaan deeggaruu fi aadaa dimokiraasii ijaaruuf ergama fudhate mirkaneessuuf hojjechaa jira. Yuunivarsiitiiwwan dhaloota afuraffaa keessaa tokko kan ta'e Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo bara 2007 hundeeffame. Bara 2010 yeroo jalqabaatiif barattoota 1338 simachuun muummee barnootaa 36 kolleejjota 6 fi mana barnootaa 3 hojii baruuf barsiisuu eegale. Ammatti umrii waggaa 4 qofa kan qabu Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo waggoota muraasa kanatti hojiilee dinqisiisaa hedduu hojjechuun bu'aalee qabatamaa hedduu galmeessiseera. Xiyyeeffannoo barnoota olaanaa 3 barumsa qulqullina qabu kennuu, hojiilee qorannoo fi qo'annoo hojjechuu, tajaajila hawaasaa kennuu irratti hojiileen bal'aan hojjetamaa jiru. Yuunivarsiitota yeroo dhaabbatan ergama 3 qabatanidha. Baruu barsiisuu, tajaajila hawaasaa fi qorannoof qo'annoo kan jennu sanadha jechuudha. Inni jalqaba baruu barsiisuu kan jennu sanarratti qulqullina barnootaa eeganii barnoota ga'umsa barataa achi jiru sana ga'umsaan baasanii akka inni biyyaaf illee bu'aa guddaa buusu gochuudha. Qulqullina irratti hojjenneerra ammas irratti hojjechaa jira. Inni lammaffaa tajaajila hawaasaadha. Tajaajila hawaasaa yeroo jennu yuunivarsiitiin sun naannoo sanatti dhaabbachuudhaan hawaasi naannoo sanaa maal fayyadamaa jira jennee yoo ilaalle waan hedduu kaasuu hin dandeenya jechuudha. Salphaadhumatti waan muraasa qofa yoon kaase keessumaa dhimma qorannoof qo'annoodhaan sanyii filatamaa ta'an naannoo sanatti fidanii qonnaa qotee bulaa naannoo sana jiru wajjin wal barsiisuudhaan waan hedduu hojjechaa turreera jechuudha. Nyaataan illee akkaataatti nyaataan naannoo sanarratti qonnaan bulaan naannoo sana jiru nyaataan of danda'uuf gara fuulduraatti yoo maal qote yoo maal hojjete bifa saayinsaawaa ta'een qonnaa isaa fooyyessee jireenya isaa fooyyessuu diinagdee isaa fooyyessuu danda'a kan jedhu irratti waan hedduu hojjechaa jirra jechuudha. Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo yeroo ammaa kanas barumsa idilee halkanii torbaniin gannaa fi fagootiin digirii 1ffaa fi 2ffaadhaan barattoota 10,000 ol barsiisuu irratti argama. Barattoonni barnoota qulqulluu gochaan deeggarame akka argatan gochuunis hojii baruuf barsiisuu si'eessaa jira. Yuunivarsiitiin keenya yeroo garagaraas hojii garagaraa hojjechuudhaan qulqullina barnootaa irratti fooyyeensa garagaraa hojjechaa ture jira. Keessumaa qulqullina barnootaa yeroo jennu waan bal'aadha. Barsiisaan ilaallata, dhimma barataan ilaallata, akkasumas ICT ilaallachuu danda'a, daree barnootaa mana kitaabaa ilaallachuu danda'a jechuudha. Barattoota kana garuu yeroodhaa yerootti akka isaan fooyya'aniif yuunivarsiitiin keenya keessumaa daree barnootaa qulqulluu ta'e barsiisaa ga'umsa qabu qacaruudhaan akkasumas barataanis risoorsii yookaan immoo maateeriyaalii barbaadu akka inni argatuuf kitaaba onlaayinii akka inni argatu mijeessinee e-library kan jennu sana mijeessineefii jirra. Danbii Dolloo Yuunivarsiitiin haala baruuf barsiisuu karaa gaarii ta'een adeemsisaa ture. Waggoota kana keessattis waggaa waggaadhaan wantoota hedduu improve gochaa dabalaa baay'ina qofa utuu hin taane kwaalitii irrattis wantoota hedduu hojjechaa as hin geenyerra. Haala baruuf barsiisuu haala bareedaadhaan akkaataa addaatiin barattoota keenya barsiisaa jirra. Karaa baruuf barsiisuu wanti hundumtu guutuudha jechuun hin danda'a. Karaa laayibireerii wal qabatee laaboraatoorii baay'ee bareedaa ta'e istaablish goone akkasuma wantoota ijoollee keenyaaf barbaachisan kan akka woorkshooppii dhimma baruuf barsiisuu wajjin wal qabatee kan jiru wantoota gurguddaatu hojjetamaa jira. Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo hojii baruuf barsiisuu qorannoo fi qo'annoon deeggaruuf kan isa dandeessisu giddugala qorannoo qonnaa qindaa'aa hundeessuun barattoota barsiisuu dabalatee qorattootaaf haala mijaawaa uumuu
hojiilee qorannoof qo'annoo rakkoo hiikan akkasumas hojii hawaasa naannoo yuunivarsiitiif abdii ta'an hojjechuu irratti argama. Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo bara 2010 gara dhumaarraa ka'ee gara qorannoof tajaajila hawaasaatti seenee jira. Sumarraan qorannoo adda addaa geggeessee jira, tajaajila hawaasaa geggeessee jira. Yuunivarsiitii kana keessatti giddugala qorannoo dhaabneerra. Giddugala qorannoo sunis Integrated Agricultural Research Center jedhama. Integrated Agricultural Research Center sana dhaabuun maaliif barbaachise dursee? Tokkoffaan qorattootaaf haala mijaa'aa qopheessuudha. Qorattootaaf haala mijaa'aa qopheessuu gaafa jennu qorataan tokko jalqaba bakka itti qoratu research infrastructure kan jedhamu jira. Bakka itti qoratu mijeessuufidha. Yoo laaboraatooriitti hojjete ta'e laaboraatoorii sana mijeessuu, yoo laaboraatooriin sun immoo asitti jiru ta'e bakka laaboraatooriin jiru mijeessuufidha. Kanaafidha tokkoffaan kan hundaa'e qorattootaaf bakkaaf haala mijeessuudhaaf kan hundaa'e jechuudha. Inni lammataa barattootni keenya yeroo adda addaa bakka adda addaa dhaqaniitu waan daree keessatti yaadrimeedhaan baratan dhaqanii bakka adda biraatti kan isaanii ilaalan jechuudha. Yeroo kana ta'utti immoo tiraanspoortiin jira, baasiin adda addaa jira, yuunivarsiitiin baasii adda addaan baasa. Asitti garuu yoo wanti kun dhaabbate sana oolchuu hin danda'a. Yuunivarsiitiidhaafis wanti baay'ee nafuu danda'a. Barattootnis dareedhaa ba'anii dhaqanii achitti shaakala adda addaa geggeessuu, qorannaa adda addaa geggeessuu, isa daree keessatti baratan achitti dhaqanii ilaaluu hin danda'a. Qorannaan geggeeffamuu baruuf barsiisuu wajjin waliin qabatu taanaan bu'aan qabu. Kanaaf bakka sana kan hundeessuun barbaachise barnoota dareetti kennamu barattootni dhaqanii qabatamaadhaan bakka isaaniitti shaakalanii yaada isaanii cimsanii ba'aniillee boor qabatamaadhaan hojii keessatti galan mijeessuudhaaf. Inni sadaffaan teekinooloojiin waraabamee sin dhufa. Teekinooloojiin asitti maddu sin jiraata. Teekinooloojii waraabamee dhufuuf teekinooloojii asitti maddu kana bakka itti madaqsinee naannoo kanaa wajjin wal barsiisnee qotee bulaatti itti ceesisnuudha jechuudha. Kanaafidha inni afuraffaan inni ijoon immoo naannoo kana irratti qonnaa irratti yeroo hojjennu naannoon kun qonnaadhaaf baay'ee mijataadha, jallisiidhaaf baay'ee mijataadha, horsiisaaf baay'ee mijataadha. Wantoota hojjennu kana naannoo kana kan jiraniif bakka leenjiin itti laatamu, leenjiin adda addaa itti laatamudha. Kanaafidha kan wanti kun hundaa'e jechuudha. Hojiiwwan gara qorannoo qonnaatii hojii wal qabatee Dambii Dolloo Yuunivarsiitiin hojjechaa jiru hojii bal'aadha jechuun ni danda'ama. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti yoo kaasuun barbaachise tokko misooma aannanii irratti jechuudha. Misooma aannanii irratti hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Misooma aannanii gaggeessaa jiru kana keessatti gar tokkoon oomishtummaa aannanii hojii wal qabatee rakkoo hawaasaa hiikuudhaafi. Paampiin bonaaf ganna jallisii akka qonnuu fi miliyoona 1 walakkaadhaan bitamee kan nuuf kennamee jira. Akkuma kana manni eegumsaa maamaan iddoo baay'eetti ijaarame qorqorroo mana kana tulaata, bismaara mana kana tulaata, waa baay'ee fayyadamne jechuudha karaa sanaanii. Hojii hojjennu keessattis erga boqqolloo kana oomishne booddee raammoon illee midhaan kana miidhee ture jechuudha. Raammoon midhaan kana miidhee ture. Midhaan kun gaafa miidhamu qoricha raammoo sana qoricha kana bitanii fidanii qoricha kanatti naqannee fayyadamne midhaan kun amma gabaarra ooluu danda'eera jechuudha bara kana keessa. Yuunivarsiitiin Dambii Dolloo baay'ee nu fayyade. Durus maawwii barumsaa qabna waan ta'eef baay'ee nu fayyadeera. Uummanni asirraa kaasaa baate mana galchaa jettee ijaarrateera. Inni beeku immoo hojii galchaatti hojjetaara. Namoonni hojii dhabaan iddoo naannoo kana jedhamu hojii argateeru. Hojii hojjetaaru. Baay'ee fayyadame namni. Namni iddoo kana jijjiirameera jechuudha. Dhibbaa dhibba. Anis immoo baay'ee fayyadameera. Anis qabeenyaa isaa irraa mana ijaarradhee konkolaataa bitadheera. Karaa biraa immoo biriidii hojii wal qabatee biriidiin iddoo kana keessatti karaa sirrii ta'een filatamanii qonnaan bulaa biraa akka inni ga'amuudhaaf hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Sana duukaa misooma nyaata beelladaa jechuudha. Misooma nyaata beelladaa hojii wal qabatees kan hojjetamaa jiru hojii bal'aadha jechuudha. Sanyii kana kan hojjechaa jiru tokko biriidii fooyya'aa kana adapteeshinii isaa geggeessinee qonnaan bulaa biraan ga'uudhaaf. Karaa biraa immoo horii addana keessatti oomishtummaa isaanii geggeessaa jiru irratti karaa tokko nyaataanii of dandeessisaa gara biraan immoo rakkoo qonnaan bulaan qabu rakkoo sanyii hojii wal qabatee misooma nyaata horii hojii wal qabatee wabii nyaata horii mirkaneessuu hojii wal qabatee akka godina kanaatti jiru fala kaa'uudhaaf hojii bal'aadha kan hojjetamaa jiru. Karaa biraa immoo akkuma argaa jirtan asitti kan ilaalaa jirru misooma qurxummii jechuudha. Misooma qurxummii akka godina kanaatti misooma qurxummii irratti sochiin jiru laafaa waan ta'eef Dambii Dolloo Yuunivarsiitiin misooma qurxummii wajjin wal qabatee karaa sirrii ta'een iddoo kana keessatti haroo yookaan immoo pondii guddaa qopheessine qurxummii as geessines sanyii filatamaa tilaapiyaadhaa fi katfiishii sanyii filatamaaf inni adapteeshinii gaggeessaa jirra.
as keessatti as tokko oomishtummaa magaalaa kanatti qurxummii oomishnee uummataaf dhiyeessuudha. Karaa biraa immoo aanolee godina kana jiranii fi magaalaa kanaaf sanyii kana bishaanni waan jiruuf sanyii kana dabarsinee qonnaan bulaan biraan ga'uudhaaf jechuudha kan hojjetamaa jiru. Sana duukaa wanti nuyi gaggeessaa jirru akkuma argaa jirtan misooma bosonaa jechuudha. Misooma bosonaa baranaa rakkoon akka waliigalaatti godina kana keessa jiru misoomni bosonaa hanqina waan qabuuf biqilaa 270 ol qopheessine jechuudha. Garraa kanatti biqilaa 270 qopheessine kan immoo koominitii naannoo kana jiru fi magaalaa kana jiru raabsine jechuudha. Hojiiwwan muduraalee bal'aa jechuudha kan hojjechaa jiru. Muduraalee gaafa jennu muuziin gama keessaa argaa jirtu kunno hojiiwwan muduraalee kanas sanyii kana iddoo kanatti adapteeshinii isaa gaggeessaa addaatti erga gaggeessinee booddee immoo qonnaan bulaa biraan ga'uudhaaf jechuudha kan hojjechaa jirru. Qoricha aadaa hojii wal qabatee hojii bal'aadha kan hojjechaa jirru. Qoricha aadaa kunis iddoo kana keessatti wantoonni isaan gaggeessinurraa faayidaan isaanii erga dabee qonnaan bulaa biraan ga'uudhaaf hojii wal qabatee hojii bal'aadha kan hojjechaa jirru. Sana duukaa inseetii yookaan immoo qaachoo jechuudha. Inseetii yookaan qaachoo bal'inaan oomishaa jirra jechuudha faarmii kana keessatti. Innis adapteeshinii isaa gaggeessaa qonnaan bulaa biraan ga'uudhaaf lafa bal'aa irratti hojii qaachoo yookaan inseetiidha kan hojjetaa jirru. Sana hojii wal qabatee lafa bal'aa irratti akka naannoo kanaatti jechuudha. Jallisii yookaan misooma jallisii irratti hojiin jiru gaappii waan qabuuf bara kana jechuudha lafa guddaa irratti waater paampii humni isaa guddaa ta'e bishaan guddaa dabsinee lafa hektaara 30 ol ta'u irratti lafa qonnaa jallisii misooma jallisii gaggeessaa turre. Misooma jallisii gaggeessaa turre keessatti immoo biqilaawwan muduraalee fi kuduraalee akkasumas wanneen akka abaabii, shunkurtii diimaa fadii, dinnicha, timaatimii bal'inaan oomishinee tokko sanyii isaa qonnaan bulaan gaappii waan qabuuf sanyii isaa 200 ol waan ta'u qonnaan bulaan biraan geenye addana keessatti immoo oomishinee uummata naannootiif dhiyeessaa jechuudha kan jiru. Sana duukaa hojiiwwan bal'aan hin jiru jechuudha. Hojiiwwan misooma kan isaan jiru hojiiwwan lafa hektaara 40 adda baafnee uummata naannootiif lafa hektaara 40 jallisiidhaan qonnee qonnaan bulaan 270 ol ta'u achirratti boqqolloo oomishee irraa galfateera jechuudha. Kanaaf gabaabumatti hojiin Dambii Dolloo keessatti karaa qonnaatiif qorannoo qonnaatiin hojjetamaa jiru hojii guddaadha jechuun ni danda'ama. Hojiileen tajaajila hawaasaa Yuunivarsiitii Dambii Dolloon hojjetamaa jiran keessaa tokko tajaajila fayyaati. Yuunivarsiitiin Dambii Dolloo hospitaala Dambii Dolloo of jala galchuun hawaasni magaalaa Dambii Dolloo fi naannawa ishii tajaajila fayyaa si'ataa fi qulqullina qabu akka argataniif hojjechaa jira. Barattoonni kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii kanatti baratan hospitaala kana keessatti barumsa gochaan deeggarameen barachaa jiru. Hospitaalli Dambii Dolloo Jeneraal Hospitaaliin sun waggaa 100 ol kan tajaajiledha hawaasa naannoo sanaa umurii dheeraa kan qabudha jechuudha. Akka yuunivarsiitiinus hospitaala koominitiin itti tajaajilamaa jiru kanallee fudhatee sarviisiin ni kennu skeelaappii gochuudhaan koominitiin naannoorraa yookaan immoo hawaasni naannoorraa sarviisii kanaan dura argaturraa fooyya'aa akka argatuufillee of kennee hojjechaa jira jechuudha. Keessumaa hawaasi naannoo kanaa fayyaansaa eegamuu qaba. Erga hospitaala dhufee toon taane hospitaala alattillee maal godhuu qaba kan jedhu awareness creation adda addaa gochaa turre dhimma covidii wal qabatee sana durallee dhukkuboota daddarboo hojii wal qabateellee hojii adda addaa hojjechaa turre. Hospitaala keessa immoo yeroo dhufnu immoo ogeessota fayyaa kolleejii fayyaa irraa qabnus fayyadamne akkasumas ogeessota fayyaa iddoo adda biraadhaallee dhufanii akka isaan hospitaala sana keessatti hawaasa naannoo tajaajilaniif haala addaatiin irratti hojjechaa jira jechuudha. Kana qofas miti qoricha dhiyeessii qorichaa ta'uu danda'a dhimma dhiiga dhabuu haadholii wajjin wal qabatee wantoota kanaaf kana fakkaatan irratti hojii xiyyeeffannootti kennine irratti hojjechaa jirra. Kolleejiin fayyaa kana dura kan ture kolleejii sadarkaa kolleejiiti. Kolleejiin fayyaa fi hospitaalli kun akka inni integreet godhu taasifne jechuudha. Integreet gochuu jechuun waliin hojjechuu jechuudha. Kolleejiin kunii fi hospitaalli kun akka isaan waliin hojjetan taasisuudha. So as keessatti kolleejiin yuunivarsiitiin kamiyyuu kolleejii fayyaa qabu barattoota yegiddi kan shaakalchiisu hospitaala keessatti. Hospitaala keessatti innaa shaakalan immoo hospitaalli sun haala baruuf barsiisuutiif kan mijate ta'uu qabaata jechuudha. Ogeessonni achi keessa jiran kooperaatiif ta'uu qabu, ijoollee fuudhanii barsiisuu danda'uu qabu. Akkasumas environmentiin as keessa jiru haala ittiin baruuf barsiisuun gaggeeffamu san practically real environment jedhama. Environmentiin hospitaala keessa jiru jechuudha. Ijoolleen jalqaba tiyoorii baratu sana booda skill laabii kan jedhamu jira. Laabii keessa seenanii laabii keessatti hojjetu. Dhumarratti beekumsa isaanii fi skill isaanii guutumaan guutuutti argachuudhaaf akka isaan danda'an real environmentii kana gara hospitaalaatti dhufaniitu shaakala taasisu jechuudha. Kanaafuu
tokkoffaa yeroo hospitaala adda addaatti innaa baafnu hospitaalli adda addaa maybe fedhii mataa isaanii qabu barattoota akka nuti barbaannutti nu barsiisuu dhiisuu danda'u haala adda addaatu nu mudachaa ture jechuudha kanaan dura. Amma garuu barattoota keenya akkuma hospitaalli kan keenyadha barattoota keenya asitti dhufanii akka isaan haala bareedaa ta'een waan barbaadan akka isaan baratanii fi beekumsa isaan barbaadan akka isaan argatan taasisuu keessatti gahee guddaa qaba. Hojiilee tajaajila hawaasaa Yuunivarsiitii Danbii Dolloon hojjetamaa jiran inni biraa mana barumsa addaa sadarkaa lammaffaa Yuunivarsiitii Danbii Dolloo Dr. Nagaasoo Gidaadaati. Manni barumsaa kun dhaloota egeree biyyaa ta'an kan barumsa isaaniitiin ciccimoo ta'an dorgomsiisuun simatee barsiisuu irratti argama. Mootoon yuunivarsiitii keenya dhaloota ga'umsuudha. Dhaloota ga'umsuu jechuun immoo yuunivarsiitii qofa irratti hojjechuu otoo hin taane gadi sadarkaa gadiirraa ka'anii hojjechuudha jedhee amana yuunivarsiitiin keenya jechuudha. Kanaaf immoo yuunivarsiitiin Danbii Dolloo moodel iskuulii kan mataa isaatii Nagaasoo Gidaadaa moodel iskuul jechuudhaan moodel iskuulii banee ijoollee taalentii yookaan giiftir ta'anii kennaa addaa qaban achirratti geessee barsoota sadarkaa lammaffaaf isaa ol qabaniin leenjisaa jira jechuudha. Danbii Dolloo yuunivarsiitiin barnoota wajjin wal qabatee as mooraa keessa qofa miti. Ijoollee guddataa jiran guddisuudhaaf moodel iskuulii mataa keenyaa dhaabnee jirra. Bara darbe kutaa 9 fudhannee amma gara kutaa 10tti guddatanii jiru. Moodel iskuulii kana keessatti hojii baay'ee gurguddaatu hojjetamaa jira. Inni kun immoo maaliifi Danbii Dolloo yuunivarsiitii yeroo jalqabu empowering generation dhaloota ga'umsuu jedhee jalqabe waan ta'eef isa kana keessatti jalqabuma xiqqoo irraa guddifannee yuunivarsiitiin keenya ijoollee biyyaaf ta'an akka naannootti akka biyyaatti oomishuudhaaf waan karoorfatee jiruuf kanas adeemsisaa jirra. Barattoonni mana barumsa addaa sadarkaa lammaffaa Yuunivarsiitii Danbii Dolloo Dr. Nagaasoo Gidaadaatti baratan carraa argatanitti akka gammadanii fi barumsa qulqullina qabu haala gaariidhaan barachaa akka jiran dubbatu. Manni barumsaa kun asitti ijaaramuunsaa barattoonni qabxiin isaanii olaanaa ta'e iddoo biraarraa adda baafamanii jechuudha. Akkaataa addaatti barsiisota fooyyee qabaniin haala qubsaa ta'een jechuudha. Yoo hanqinni tokko jiraate illee haala barbaachisuun jechuudha. Jalqabbii irratti haala baay'ee barbaachisaa ta'een barumsi gahaan kennamaa jira. Barsiisonni keenya nuuf dhimmuu isaaniirraa kan ka'e poorshinii illee amma tokko baay'ee deemne irraa qormaata intiraansii yookaan immoo isaa kan kutaa 12ffaatiif illee waan yaadafnu badaa qabna jedhee yaadu kokooti. Sababni isaa kutaa 9 kaanee wanta barbaachisu poorshinii jiru baranneerra waan ta'eef baay'ee deemneerra akkaataa addaatti barsiisota fooyyee qabaniin baranneerra waan ta'eef muuxannoo gahaas isaanirraa arganneerra jechuudha. Barnoonni haala qulqullina qabuun kennama. Naamusii barattootaa barsiisota kabajuun hojjettoota mooraa kana keessa jiran hunduma isaanii kabajuun jira waan ta'eef yookaan naamusii barbaachisaan jira waan ta'eef barnoonni qulqullina qabaa haala gahaa ta'een barachaa turre jechuudha. Kutaa 9 kaanii akkaataan mana barumsaa kanatti ittiin baratamu baay'ee mana barumsaa kaanii wajjin gaafa wal bukkee qabnee ilaallu baay'ee fagootu qulqullina barnootaa qaba. Asitti yoo ilaalle kitaaba nuu kenname hundasaa xumura geenyee barachuullee mana barumsaa gara biraa wajjin gaafa wal bukkee qabnee ilaallu garaagarummaa baay'ee guddaa jira. Kitaaba fixuu jechuun immoo wanta baay'ee guddaadha. Kitaaba baay'ee fixuun keenya nuufis wanta baay'ee gaariidha. Barsooti keenya mootuun uffii tokko malee guyyaa dabalataa meekaappiillee akkasumas guyyaa barnootaarraan ala guyyaa sanbata duraa itti dabalanii nu barsiisuudhaan akka nuyi cimnee barumsa barannu godhanii jechuudha. Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo aadaa, afaanii fi duudhaalee eenyummaa uummata Oromoo aartiidhaan beeksisuu fi dagaagsuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Kolleejota adda ta'an keessaa barana kan eebbisiisnu kolleejii muuziqaa yookaan immoo mana barnootaa muuziqaa jechuudha. School of Music and Visual Art kan jedhamu qabna. Inni kun barattootas keessaa ba'an aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo guddisuu irratti illee gahee mataa isaanii akka taphachuu danda'an yaaduudhaan indigenous knowledge yookaan beekumsa uummata keessa jirullee baasanii walaloo haa ta'u, sirba haa ta'u, tiyaatira haa ta'u, diraamaa haa ta'u Oromoo keessa wanta jiru sana duudhaa Oromoo sana aadaa Oromoo sana baasanii akka agarsiisaniif gatii guddaa qaba jennee yaadna jechuudha. Manni barumsaa kun
Hundeeffamni Yuunivarsiitii Danbii Dolloo hawaasa magaalaa Danbii Dolloo fi naannoo isaatti argamaniif abdii guddaa kan uume yoo ta'u, dameen bulchiinsaa yuunivarsiitichaas hojiin yuunivarsiitiin kallattii maraan hojjechaa jiru milkaa'aa akka ta'uuf hariiroon hawaasa fi yuunivarsiitichaa cimee itti fufee akka dagaaguuf shoora olaanaa bahachaa jira. Bulchiisi yuunivarsiitii keenyaa dhimma baruuf barsiisuu kana dhimma qorannoos bakkaan ga'uudhaaf tokko ta'ee of kennee hawaasa hubachiisuudhaan kakaasuudhaan hojii halkaniif guyyaa hojjechaa akka inni milkaa'uuf geggeessitoonni yuunivarsiitii keenyaa waliin taanee yeroo yerootti torbaniin arfuuniin illee walgahii godhannee hanqinaaf cimina jiru madaalaa cimina keenyas hanqina keenyas adda baafannee keessumatti dhimma baruuf barsiisuuf dhimma qorannoo dhimma tajaajila hawaasaa kennuu irratti gaheen bulchiisaa maaliidha kan jedhu erga adda baafne booda isarratti yeroo fudhannee hojjetaa turre. Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo hojiilee ammaan tana hojjechaa jiru daran dabaluudhaan qulqullinaa fi si'aawinaan hojjechuudhaaf hojiileen piroojeektii garaagaraa hojjetamaa jira. Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo piroojeektota hawaasaa fayyadan hojjechuu irratti kan argamu yoo ta'u, yeroo gabaabaa keessatti piroojeektoota tajaajila kennuu eegalan keessaa FM raadiyoo hawaasaa Yuunivarsiitii Danbii Dolloo isa tokko. Danbii Dolloo yeroo jennu magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 600 olidha kan fagaatu. Infoormeeshinii irraallee fagoodha jechuudha. Kanaaf FM raadiyoo yookaan immoo xiyyeeffannaadhaan community radio kan jennu sanallee bannee sa'aatii kana hojii eegaluudhaaf hojiirra jirra jechuudha. Qophii addaa xumurree taaworiin isaas dhaabate istuudiyoo qopheessinee waan hedduu hojjechuuf jirra jechuudha. Kun immoo maanni faayidaan isaa yoo jenne ilaalle hawaasi naannoo jiru dargaggoon naannoo irra jiru haala salphaadhaan infoormeeshinii barbaade akka argatuuf yuunivarsiitiin keenya roolii guddaa ni taphata jechuudha. Istuudiyoo FM kan Danbii Dolloo Yuunivarsiitii establish gooneerraa almost yeroo muraasa booddee hojiin jalqabaa. Inni kunis barattoota joornaalizimii waan qabnuuf inni ijoolleen achitti piraaktisii akka godhaniif muuxannoo gaazexeessummaa hojii kana irratti improve akka godhaniif baay'ee fayyada jennee yaadna. Erga hundeeffame waggoota muraasa ta'ullee hojii yuunivarsiitichi hojjechaa jiru olaanaadha. Haa ta'u malee galma yuunivarsiitichi kaa'ate milkeessuuf adeemsi deemamaa jiru qorumsa kan dhabee miti. Xiqqoo fageenya irra jiraachuun keenya wantoota yeroo baay'ee akka chaalenjiitti nu mudatan keessaa isa tokkodha. More of interneetiin baduu, ibsaan baduu inni kun baay'ee chaalenjii guddaa mootummaanis irratti xiyyeeffatee hojjechuu kan qabudha. Keessumaa interneetii hojii wal qabatee yeroo baay'ee yaalii gochaa jirra. Chaalenjii guddaa qabna. Baruuf barsiisuun immoo dhugaa dubbachuuf interneetiin hin jiru taanaan hojiin tokko hojjetamuu hin danda'u. Inni kun qaamni mootummaa qaama dhimma kana ilaallatu utuu solutionii nu barbaadee dafeetti nu kennee dhaamsa akka nama mana kana bu'ee jirutti akka gaggeessaa yuunivarsiitii kanaatti dabarfachuun barbaada. Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo erga hundeeffame barattoota barsiisuun marsaa tokkoon kan eebbise yoo ta'u, bara kanas yeroo lammaffaaf barattoota 1127 eebbisuuf qophii xumureera. Yuunivarsiitiin Danbii Dolloo marsaa lammaffaa eebbisiisuufidha kan qophaa'aa jiru. Gaafa onkoloolessa 6 eebbisiisuudhaaf deemna jechuudha. Kanaaf waan hundumaa qophii hundallee xumurree jirra. Ijoollee eebbisiisuutti deemaa jirra. Ijoollee eebbisiisuu wajjin qophii nuyi qabannee jirru haala gaariirra jira. Almost karaa hundumaan qophii jiru xumuraa jirra. Barattoonni bara kana Yuunivarsiitii Danbii Dolloo irraa eebbifamuuf qophii irratti argaman tokko tokko barumsi isaan argatan hawwii isaanii gara fuulduraa kan dhugoomsu ta'uu dubbatu. Yuunivarsiitii qaroomanii dandeettii guddaa fudhatanii bahan waan ta'eef qulqullinni barnootaa gaariidha. Piraaktisis wanta fudhannu meeshaanii wanti itti fayyadamnu ammaatti waan namni rakkanne hin qabnu. Barataa Galgaloo Gollichaan jedhama. Kan irraa dhufu godina Booranaa aanaa dirree irraan dhufee
kanas barataan ture waggaa sadaffaa waggaa tokkoffaa jalqabaa waggaa sadaffaa baradhee har'a ammoo firii waaqa ta'ennaan difeessi goonee gara eebbaaf ce'uu jirra. Haalii baruu barsiisuu akka duraan dhageenyetti baay'ee faallaa ta'een jira. Waan barbaanne gaafannee innaa sirriitti arganna. Hunda hawaasa naannoo kanaa barattoota keenyaa fi barsiisota keenya waan hundumaaniyyuu galatooman jedha. Yuunivarsiitiin Dambii Dolloo hojii baruuf barsiisuu isaa bifa nagaa fi tasgabbii qabuun adeemsisuu irratti argama. Barattoonnis yaaddoo tokko malee barumsa isaanii nagaan barachaa jiru. Maatii fi firoottan barattoota bara kana eebbifamanis yaaddoo tokko malee gara Dambii Dolloo dhufuun gammachuu ijoollee isaanii akka qooddatan eebbifamtoonnii fi hooggansi yuunivarsiitichaa yaamicha dhiyeessu. Adeemsi nuti keessa dabarre baay'ee gaarii ture. Akka bakkeetti odeeffamu miti. Asitti haaluma baay'ee gaarii ta'eetiin waggaa 4 baranne kun amma xumurree jirra. Haalli jiru baay'ee gaariidha kan nuti as keessatti dabarsine jechuudha. Wanti jiru nageenya gaariitu jira. Nuti nagaamatti baranne uumaa wanta agarree hin qabnu. Yeroo odeeffannoo bakkee waan tokko haasaani wanta baay'ee haasa'uu danda'u garuu as keessatti garuu nuti uumaa wantaanis hin qabnu kunoo nagaa maatiin isaatii kan nageenya irraan jiraani. Akkuma beekamu naannoonis nagaadha. Barataan keenya illee koorsii isarraa eegamu xumuree eebbaaf qophaa'ee ni jira. Kanaaf maatiin barattootaa illee dhufanii akka eebbisiisan dhaamsa koosa sumaan dhaama. Barattootanis immoo baga gammaddan jechuun barbaada. Hawaasa Yuunivarsiitii Dambii Dollootiin baga gammaddan jechuun barbaada. Barattoota keenya eebbifamuu ga'anii fi baga gammaddanii gammachuun keessan gammachuu keenya nutti toleera. Akkasuma maatii barattootaa kanaanis Dambii Dolloo Yuunivarsiitiin ijoollee keessan waggoota darbaniif barsiisee yeroo eebbaa kanaan ga'eera. Kanaaf nagaan kottaa jenna. Sodaan jiru hin jiru. Yoo dhuftan haalli naannoo keenyaa tasgabbaadha. Isa kana immoo barattoonni nuti keenya eebbifaman maatii isaaniitiif illee ibsuu hin danda'u. Kanaaf kottaatii eebba ijoollee keessanii irratti argamaasa jedhu dhaamsa koo dabarfachuun barbaada. Hundumti keenya akka beeknu yeroo adda addaatti naannoo giddu galeessaa irraa waa'ee naannoo kanaa, waa'ee Dambii Dolloo, Yuunivarsiitii Dambii Dolloos, waa'ee naannoo Dambii Dolloos akka inni taasifamuu fi qabatamaatti lafarra jiru wanta walgateedha. Dhugumatti dubbachuudhaaf uummati naannoo magaalaa Dambii Dolloo uummata nagaa barbaaduudha. Uummata sabaaf sablammii wajjin jiraachuudhaaf dursa laatuudha. Kanaaf maatiin barattootaa eebba barataa keenya yeroo lammaffaadhaaf eebbisuudhaaf qophii keenya xumurree jirra. Maatiin barattootaas olola geggeeffamu kana itoo hin dhagahin dhugaatti Dambii Dolloon maal fakkaatti? Yuunivarsiitiin Dambii Dolloo maal fakkaata? Hawaasi magaalaa Dambii Dolloo maal fakkaata? Naannoon Dambii Dolloo maal fakkaata? Dhugumatti dhufanii ilaalanii gammachuu barattoota isaaniis wajjiniin hirmatanii dhugumatti uummati magaalaa Dambii Dolloo, Yuunivarsiitiin Dambii Dolloo, naannoon Dambii Dolloos maal fakkaata jedhanii hubannaa gaarii argatu jedheen amana. Kanumarraan kan ka'e isaan immoo deebi'anii dhugaa nu ba'u jedheen abdadha. Kanumaafuu dhaamsiin qabu maatiin barattootaa dhufanii barattoota isaanii eebbisuudhaaf wanti isaan sodaachisu hin jiru. Naannoo kana dhufanii gammachuu barattoota isaanii wajjiniin hirmachuu akka danda'an karaa kootiin dhaamsa dabarsuun barbaada.